Arrantana kolleejjii pooliteknikaa magaalaa Galamsootti argama. Egaan kolleejjiin kun kolleejjii bal'aadha yookaan immoo kolleejjii pooliteknikaa godina kana keessa jiran keessaa kolleejjota muraasa keessaa ishii tokko. Kolleejjiin kun gosoota barnoota garaagaraa kennuudhaan kan ishiin beekamtu. Guyyaa har'aatis kolleejjii kanatti hojiin ijaarsa workshooppii leenjii barattoota baajata biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatiin ijaaramee guyyaa har'aa immoo bakka keessummoonni garaagaraa keessummoonni naannoo godinaa fi akkasumas hooggantoonni olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa argaman sagantaa adda ta'een gaggeeffamuu irratti argama. Ammaan kan argaa jirtan kunis keessummoonni yeroo itti seenaa jiranii nuti sagantaa kanaas duudan jala buunee akka gurra keessaniin kan geenyu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyatti ammas nu faana taasisuu jenna. Kolleejjota naannoo Oromiyaa jiran keessaa kolleejjota 5 fi mootummaan naannoo Oromiyaa biiroon carraa hojii ogummaa fi Oromiyaa kan qabate 5 san keessaa tokko ni bara kana akka naannootti jechuudha. Shooppolee 3tiin ijaarame qarshii miliyoona 82 tuqaawayii kan ijaaramedha. Workshooppiin kun workshooppii Wood Technology jedhama jechuudha. Wood Technology jechuun hojiilee mukaa fi galtee mukaa kan oomishu jechuudha.
Kanaaf workshooppiin kun baay'ee istaandardii isaa kan eege misooma ogummaa keessatti gahee olaanaa kan qabudha. Ogummaa misoomsuu keessatti. Kanaaf leenjifamtoota leenjisuun alatti keessatti leenjifamtoota barsiisuun alatti hojiilee bal'aadha kan hojjetu. Fakkeenyaaf bara kana yoo fudhanne caasaa gandaa riifoormii mootummaan hojjechaa jiru guutumaan guututti akka aanaa Habiroo magaalaa Galamsootii fi aanaa Bookee nuti farriis godhe jechuudha. Akka jirutti jechuudha. Kanaaf leenjii kennuun cinaatti oomisha mukaatii fi sibiila wajjin wal qabatee seektaraaleen keenya naannoon keenya istaandardiidhaan gatii gadi aanaadhaa fi akkaataa isaan barbaadanii sheer goonee hojiilee kana bal'inaan kan hojjechaa turre jechuudha. Amma kana argaa jirtan kun aanaa Bookeetiif kan hojjetamedha. Kana durallee hojjetamee firii shantan fudhataniiru teessoowwan teebiliiwwan caasaa gandaatiif kan hojjechaa turre jechuudha. Kanaaf leenjii cinaatti tajaajila hawaasaa naannoo kana jiruuf ogummaa keenyaan hawaasni naannoo kanaatti fayyadamu goona jechuudha. Naannoo kana irratti. Kanaaf kana hojii wal qabatee kana hojii wal qabatee adeemsa piroojeektii hojii wal qabatee qulqullinaan ji'a caamsaa bara 2016 ji'a bitootessaa bara 2017 keessa xumurame jechuudha piroojeektichi. I think maaliidhaaf hojjennaa kwaalitii kana caalaa hojjechuu hin dandeenya. Sababni isaa maalinni amma caasaan gandaa rakkoo faayinaansii qaba. Istaandardii isaanii guutuun hojjenna. Istaandardii isaanii guutuun hojjenne amma guutuu muka kanaan yoo gadi buusne baadiyyaan caasaan gandaa keenya haalli mijataa keessa hin jiru waan ta'eef biiroon isaanii maali laamineet kan ta'e. Mukkeen immoo teessoo manneen barnootaa kana dindiin irraa fuuna turre achirraan dhufa waldaadha. Mukkeen xaawulaa jechuudha. Isa immoo laamineet ta'e kana xaawulaa kana Finfinnee irraa fuuna. Indafa kolleejii intarpiraayiziidha. Biyya keenyaaf qaama seerummaa qabna bituu fi gurguruu hin dandeenya jechuudha. Isa hojii wal qabannee binna jechuudha. Intarpiraayizii qabna deebiin gara naa deemnuti. Teessoowwan kana manneen barnootaatiif hin xumuramne yoo hojjetamaa jira. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa humna isaan qaban. Maallaqa isaan qabanii istaandardii isaaniitiin hojjennaa jechuudha as keessatti. Kanaaf duraan bakkee kana kan ture qorqoorroo ta'e haala mijataa hin ture. Kana gaafanneeti biiroon kolleejjota pooliteeknikaa 62 jira naannoo keenya keessa akka guddina keenyatti immoo 2 jira. Nii fi carcarii Beeksisa magaalaa fi piroojeektiiwwan adda addaa beeksisa dandeettii miiliyoona 40 kan hojjetee xumuruu miiliyoona afaan sana ofirratti guyyaa gabaabaa kun bakka qaqqabsiisu hojii gammachuu barbaadee kanatti aansee mootummaan keenya mootummaan naannoodha rakkoowwan dargaggoodhaa wajjin wal qabatu akka magaalaa keenyatti akka naannoo keenyatti rakkoo rakkoo kooleejii jaaronni kofi bu'aa qabu kooleejii kana immoo yoo xiqqaate kunuunsuun eeguun bira dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf uummata magaalaa keenyaatti himaa ta'u magaalaa keenyaatti kooleejii kana akka kunuunsuun akka hadaraa isinii bal'inaan paartiin keessan kan sagalee keessaan fudhattan kan wareegama qaqqaaliitti safaraa turtan har'a hiriiroo gurguddoo haroomfatee waggaa jiraatuun raajii hojjetaa ture jira. Gara misoomaatiis, gara nageenyaatiis, gara siyaasaatiis, gara dippiloomaasiitiis, gara hundaan injifannoowwan gurguddaa qormaata keessa taa'ee hojjetaa ture jira. Injifannoowwan kana keessaa bara kanas akka godina Harargee Lixaatti piroojeektii 264 qarshii biiliyoona 4 qaalamaan xumurri eebbisaa guyyaa kanarraa eegallee jalqabnee jirra. Har'as guyyaa lammaffaa magaalaa Galamsootti piroojeektii kana fakkaatu miiliyoona 80 hojjetame kana eebbisutti argamnaa baga gammaddan baga waliin gammaddan jechuun barbaada. Egaan waa sadii gurguddaa mootummaan keenya irratti xiyyeeffatee hojjetu keessaa yeroo walitti qabnee ilaallu dinagdee ijaaruudha, sirna ijaaruudha, barnoota, saayinsii, teekinooloojii guddisuudha. Isaan kun bu'uura. Hojii keenya hundumaa bu'uura. Hojii qonna keenyaaf haa ta'u, hojii industirii keenyaaf haa ta'u,
hojii turizimii haa ta'u, hojii albuudaa haa ta'u, kamni fillee taanaanii bu'uura jechuudha isaa kun. Kana giddu galeessa godhatee kan hojjetamu. Keessumaa immoo barnoota irratti xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa ture. Maaliif akkuma hundi keessa yaadattan keessa deebinee seenaa baay'ee odeessuu barbaannu malee barnoota irratti sirnoota darban keessatti uummanni Oromoo cunqursaa hamaa keessa.